Ashama akkam jirtu bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu jechaa har'a jireenya keessanitti sarara diimaa godhadhaa yookiin sarara diimaa qabaadhaa. Kana jechuun maal jechuudha? Namni sarara keessan akka darbu hin eeyyaminaa. Ofii keessan gammachuu keessan ofiin sarbinaa. Ofiif yaada keessaniif kaayyoo yookiin mul'ata keessaniif amanamummaa qabaadhaa. Nama tokkotu waanaan mari'ate yaada gaabbii yookiin gaabbii itoon kana godhee jiraadhe karoora wayii karoorfate itoo gochuuf danda'u itoo humna isaa qabu itoo mul'ata isaa harkaan qabachuu danda'u hiriyaan isaa mogoleessa buusnaan wanta sana gochuu dhiisee har'a gaabbiin quba isaa akka nyaachaa jiru natti hime. Obboleessa koo kanaaf qofa otoo hin taane namoota kaaniifis ergaa tokkoon qaba. Namicha tokkotu guyyaa tokko itoo karaa deemaa jiru baay'ee beela'e. Baay'ee garmalee beela'ee muka guddaa muka appilii argee achi jala taa'ee asii ol itoo appilii barbaadu appilii tokkitti mukicha irratti arge. Appilii sana buufachuudhaaf yeroo muka sana hurgufu ba'uudhaaf tattaafatu cirachuudhaaf oliif gadi jedhee appilii sana cirachuu dadhabe. Dhaqee fagaatee muka dheeraa kutatee dhufee muka sanaanis rurrukunnaan appiliin sun muka sanarraa bu'uu fididde. Baay'ee beela'ee ture. Baay'ee nyaachuu barbaadee ture. Garuu sana cirachuu waan hin dandeenyeef dhaaree dhumarratti appiliin sun tortoraadha iyyuuti. Itoo nyaadheeyyuu na dhukkubsaa. Dheedhiidha iyyuutiin. Jedhee appilicha waan meeqa jedhee bira deeme. Sila cirachuudhaaf wanti inni hin goone hin jiru. Wanta sana bira qaqqabuu dadhabe. Appilii sana ciratee nyaatee beela bahuu hin dandeenye. Waan ta'eef appilii sanaan tortoraadha iyyuutiin. Gar tokkoon immoo dheedhii fakkaata too nyaadheeyyuu maal jedhee bira deeme. Obboleessa koo, obboleettii koo, yeroo wanta tokko hojjettu dhuma kee waan beekaniif bakka ati geessu waan beekaniif mul'ata kee waan beekaniif abjuun kee akka inni si guddisu akka inni si ceesisu waan beekaniif har'a mogolee si buusu. Kanaaf carraan laatiin sarara diimaa qabaadhu. Jalqabuma isaayyuu karoora kee mari'atiin. Yoo mari'atteeyyuu jalqaba of dhaggeeffadhu. Ati karoora kee sanaaf mul'ata kee sanaaf yaada keedhaaf amanamummaa qabaadhu. Komentii negatiif ta'e namni si laateef yookiin immoo ilaalcha nama hin ceesisne mogolee nama buusu waan namni si laateef mogoleen si bu'uu hin qabu. Waan namni danqaraa yookiin gufuu si jala kaa'eef gufuu sanaan gufattee kufuu hin qabdu. Yoo kufteeyyuu gara fuuldura keetti kufi boor daftee akka kaatuufi jechuudha. Sana hurgufattee fuuldura keetti kan tarkaanfachuu qabdu sidha. Jalqaba maal gochuun qaba? Akkamittiin kana raawwachuu qaba? Akkamittiin yaadaaf mul'ata koo bira gahuu danda'a jettee onnee godhattee abdii toon kutatiin booree godhattee humna godhattee yaada kee sassaabbattee ilaalchaaf miira guutuun wanta sana keessa galtee yookiin abjuu kee sana dhugoomsuu malee yaada namaan sakaalamtee duubattafuun gaarii miti. Kun akka hin taaneefi sarara diimaa jireenya kee keessatti wanta namni yaadatti sii kennuu jiraachuu qaba. Wanta namnaan hin mari'anne wanta ofii keetii immoo waaqa kee wajjin raawwattu jiraachuu qaba. Wanta hundumaa baastee haasa'uun gaarii miti. Karoora keessumaa karoora ofii haasa'u. Wanta gootu wanta gochuuf jirtu haasa'u. Akkuma namni fira qabu, akkuma namni aantee qabu, akkuma namni nama jaallatu qabu, namni nama jibbuus hin jiraata. Diinota keessanaaf eessatti akkasii sakaalan, eessatti akkasii miidhuu qaban carraa kenniteef jechuudha. Balbala banteef jechuudha. Kanaaf karoora ofii haasa'in bor hojjattee raawwattee bakka keessee yeroo ati guddattu ofii isaadhaan of haasaa waan ta'eef ofii isaadhaan of hima waan ta'eef yaada namaadhaanis mogoleen sin bu'in ilaalcha namaadhaan mogoleen sin bu'in
jabaadhu fuuldura keetti tattaafadhu wanta hundumaa kee baastee naaseen jireenya kee keessatti sarara diimaa qabaadhu warri jireenya namaa keessatti yookiin immoo sarara diimaa namaa darbitaniifis dhaamsan qaba fakkeenyaaf namni too yaada isin hin gaafatiin yookiin namni too wanta sanarra isin hin mariisisiin wanta isin hin galchine keessa galtanii yaada kennitaniif nami guddaa kan inni jedhamu ilaalcha isaadhaani furdateef qallateef dheerateef miti namni ilaalcha isaan madaalama namni haasaa afaansaa keessaa ba'uun madaalama namni wanta dubbatuun kabajama kanaaf wanta nun ilaallanne keessa wanta yaadan gaafatamne keessa yookiin wanta nun galchine keessa galuurraa of haa qusannu hiriyaa keenya fira keenya ta'uu danda'a yookiin nama beeknu ta'uu danda'a mogolee buusuurraas of haa qusannu mogolee walitti taagoonu walaa jajjabeessinu red laayinii namaa yookiin sarara diimaa namaa darbuurraa of haa qusannu